Yoo wanti kwanta koomamte osoo dambaafanne bakka jaalalati yasiifi gama jaalu gosi gabaatiin adda baddaati maallaqati bakka faraan akkana muuli naqabattee naagartaa firraa walla obsuun dandeessi jechuun maaliif hara biraa daftii adda jechuun hinaafaanis qiyaazuma qabdi garuu kaameera qopheeffadhees eeguun kiyyaa dirqamaan beeyta. Mikinaanni wahunda online irra baasuun maali safaraa wahunda suuz wahunda irratti bakka kaameeraan ma qabatta dirqama maaliifin kaameeraa qabadanii beeyta hordoftoonni cinaan tokko warri bilbila kiyya qaban fuudhanii narra bilbilanii farri eessarra geessan akkam taateen jaayina cinqu jiran jechuun namni hedduun kanaafu bikkuma takka viidiyoo dalagee fi yoon gadhiise immoo hunda isaanii dhimma keenya arkuu dandeenya jechuudha. Kanaaf wahunda online irra baasuun qabdaa faraan maal jechuudha akkanni suuziyyee tura hordoftoota gaafadhume an isi amanee jaalalaan waan wajji jiruufin konfidensii fitti amantummaadhaan kootti jiran isii qabee wajjin dhaabbadaniin. Kaleessa achi iyyitee lafattiif darbitee ani dhimma kana keessa maaliifin hin jira dhimma kana bakka maaliifin keessa hin jiraanne ani maali wanti narraa dhoofamee siif isin walitti bakka walitti qabdan maarri bakka jaalaltii akkasin taatu simmeetaa wataanii booyuu fi imimmaanis buusuun bikka itti buustuu bikka itti boocuu jira. Kun jechuun bikka itti buustee bikka imimmaan itti buusanii miti barkuun bikka itti boonii isirratti hin jaaladhe moo isiif jeetiin baranis waamee kadhabe. Ammoo isin maalulee naa godhu jirti yeroo hunda farree barsiichaa warra kiyya dhabe farree barsiichaa nani maatii kiyya dhabe farree siichaa maarree kiyya kana ulee naa godhu alti yeroo hunda. Okay naaf jecha dhabdee bakka carraa sillee Ameerikaa dhabdee naaf jecha dhabdee duba yeroo hunda kana ulee naa godhu qabdeen taanaaniif jaalalaan hojii deemu hanqannaani adda dhaabbachuudha bakka waa lama callaa. Nama jaalatatti hinaafuun bakka jaati barjaarsi yoon sitti hinaafee homaa rakkoo qaba. Nini naafa khaynu inafa khiyanam bayt sinjalad bayin sinjalad wallahi nidu malen sinjalad farriya garu gize jaalalana kanati qalbi takkan kun cufti khofi hundi khaysan waan sin dhageema bareesu jirtani baga bareestan waan sin dhag kan sinjalad datuni bayta namuni beeqan waan aji jiru wala fajr waan hundi yecho jaalalti siyasute wala fajr fecho so that ani waan jaalala malee waan bira farahan rawaata kan barbaadu qarshit qabtu sumni irrahim barbaadu jaalala qofaan sara barbaada farreexiya itu malee jaalada suuyena jaalata amma wallahi ani warina jaalanni suma jaaluna ani kana jaalanni kana warana jaalatis warana jaalannis warana kabajus warana kabajins an hunda khaysan isinin jaalada baayeen isin kabaja wallahi unti khayya baayee isin jaalana kan jubbus ordoftoota khayyoto guutbatoni isin cufaa isin kabajna isin cufan unti khaysan isin jaalana warina jubbitan illee isin illee nu jaalla warri mo subscribe godin kana booda wal jaalanna subscribe goda share goda sinin zanna like is godun raanfatina like is tukun raanfatina share is godun raanfatina wata ko anin ra restin qabdu wata ko anin ra resun juru wanta ka bakka nutu like kaynya khana live kaynya ya live kaynya khadu ga nutu bakka asirati sinin wal basu jirra isin ammo ni jojjabeesuu fi nu cira dhaabbachuudhaan nu gargaaru qabdan isinis nutis jireenya keenya khadu ga kan hamtuun dhuftus sinkiin dhuftus balloon dhuftus kaameeraa keenya qabanna dafne si jechuudha waan hordofaa jirtanis baay'ee galatoma hedduu takkeechu hedduu isin jaalanna kuba jaalala way korichi maaluma kuba jaalala way korichi maaluma waldaan hundandeenye ogeeyyoon ifayya kottu nagar gahaari shakeetu waan kiyya suma kottu nagar gahaari shakeetu waan kiyya suma. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoota keenya qaqqaalii fi kabajamoo akkam nagaa qabdanii fayyaa keessanii jirtu galata rabbii as keenya jira gaa khaliisa wanta uumame quba qabdanii Suuzaan sababa michoon ayyaan jaamtu video kale irratti yoorin agartanii laddeema ilaaluu dandeessanii video kale sigadhiisin irratti ayyaan jechuu michoon ayyaan isin beekteen isin beeka maal seetan bakka dawwalte farre sin barbaadeen anjette sin barbaadee okay maaliif na barbaadee sin barbaadee bakka dhimma tokko fin sin barbaadeen anjette hayyeena barbaadee yaa wala garra bika kana wala garru ittime Suuzaaniin dawwalee fitin akkana Suuzaan namaatu na barbaada hoomee hojii dheeyinaa wajjumaa dheeyinaan jeen hayyeetten hojii dhuftee teessee ide amma gaa ayyaana ogaa dhuftu dhimmi kun
suuziin ilaalachisu jechuudha. Maaliif suuziin ilaalachisu siif himuudhaaf suuziin ilaalachisu naan jette qophatti sitti himuu barbaadeetti. Lakkaawwanni isin akkas jetteef ayyaan namaatu erge jechuudha. Qophaa sitti tiimii jaaniin jechuudha ayyaaniin. Dhimma kana qophaa sitti qophaa isaatti jechuudha farree qophaa isaatti ittiimii nama tokko osoo biran jira jaaniin. Saniifi ayyaan ammoo diddee jechuudha himuu. Eega kaleessa yeroo sarrifattee ilaan gammaa miccoo rifaatura jirti jechuudha. Sababa kiyyaan farree fi Suuzaan adda baanii jettee. Maaliif namni tokko dhimmi tokko eega bakka asiin ilaalachiisu jaa'ime booda wanti waan biraa keessa barbaadamu hin jiru jechuudha. Suuzaan akkuma beekamu ni jaaladhaan na jaalattiin. Osoo dhimmi biraa jiraatee amma isin dhimma biraa jiraa bakka kana achitti qophatti ayyaan sitti himtu kun maali jettee jechuudha. Hayyi hordoftoota keenya bakka amma ayyaan tun dhimma kun isin ilaalachiisu jaa'ime gaa sababa jaalala kiyyaa fi wanti miicoon dhufteen kun kan wal qabatu ni jira hin jiruun walumaa galatti Suuzaanis yaametiin jira qurxii walitti himna dhageeffadhu hordoftoota keenya dhageeffadhaa wallaahi qurxii walitti himna jechuudha nama tokko nama shakkan tokko jaalatanii wajji jiraachuun inuma hin danda'amu an Suuzaan akka na shakkitillee jeeyyaan himmaas walumaa galattuu yoo shakkiin jiraatte jaalala keessa jechuudha wallaahi jaalaltii abbaa fedhan turtu tafeetanii diigamti jaalaltii shakkiin keessa jirtu jechuudha kanaafuu ani yoo kana shakkitu taate yeroo gabaabaa keessatti ammatti narraa dhaabbachuu dandeessiidha bakka. Sireesii tarkaanfii takka osoo waliin tarkaanfanne narraa dhaabbachuu dandeessi akka kiyyatte jechuudha. Maaliif yootan namni tokko gaafa waliin lafaa ka'e jechuun bakka ani jiraami waliin guddachuudhaaf himi bultii waliin jaarrachuudhaaf waliin guddatanii bultii waliin jaarratanii jireenya isaanii kan fuulduraa tolfachuuf. Osoo saniin geenye duratti shakkii fi wal amanuu dhabuun dhufnaan sadarkaa san ga'uun inuma hin danda'amu gonkumaa hin danda'amu. Kana itti amanaa fudhadha abboo feete homaan ta'an. Kaleessa andan taateetiin jeen maaliif na aarsite jechuudha. Sababni na aarsite akkamiin na shakkiti waan biraatti akkamiin na shakkiti osoo wanni biraa jiraate jechuudha. Suuzaan tana fidee dhufee hoottu jeeni waliin namaan eegu jira. Namaan na yaame dhimma tokkoof si barbaadin aan jee hoottaa hordoftoota keenya. Dhageessanii jirtan hoottu jeeni silaayisii qabadhee waliin ayyaansa ni eegaa ni eegu kun cufti an isii amanee jaalalaan waan wajji jiruufin konfidensii ifitti amantummaadhaan hoottu jeeni isii qabee wajjiin dhaabbadheen kaleessa achi iyyitee lafattiif darbitee ani dhimma kana keessa maaliif hin jira dhimma kana bakka maaliif hin keessa hin jiraanne ani maal wanti narraa dhoofamee siif isin walitti qabdan maarri bakka jaalaltii akkas hin taatu. Simmeetaa wayitaanii booyuu fi imimmaanis buusuun bikka itti buustuu bikka itti boocuu jira. Kun jechuun bikka itti buustee bikka imimmaan itti buusanii miti barkuun bikka itti boonii isirratti hin jaaladhe moo isiif jeetiin baranis waamee kadhabe. Ammoo isin maal ulee naa godhu jirti yeroo hunda farree barsiisachaa warra kiyya dhabe farree barsiisachaa nani maatii kiyya dhabe farree si'achaa maarree kiyya kana ulee naa godhu alti yeroo hunda. Okay naaf jecha dhabdee bakka carraa siillee ka Ameerikaa dhabdee. Naaf jecha dhabde duba yeroo hunda kana ulee naa godhu qabdeen taanaaniif jaalalaan hojii deemu hanqannaani adda dhaabbachuudha bakka waa lama callaa kophee gibbiirraa arsanii jirti dhuftee jirti seen ani sulma duratti hin gabbee beektee dhufutti hin jireessiin hoottu jennaan dhufutti hin jirennaan gabbee kaameraa kiyya qabadde dafee qopheeffadde olaa duratti asuus. Fayyada. Jirta. Maaliif jirtu? Maali kaameraa qopheeffadhees eeguun kiyya dirqamaa ni beeyta. Mikinaanni. Waa hunda online irra baasuun maali safaraa waa hunda? Suus. Waa hunda irratti bakka kaameraa nama qabatta? Dirqama maaliifin kaameraa qabadda ni beeyta? Hordoftoonni cinaan tokko warri bilbila kiyya qaban fuudhanii narra bilbilanii farree eessarra geessan akkam taatan jaayina cinqu jiran jechuudha namni hedduun. Kanaafuu bikkuma takka viidiyoo dalagee fi yoon gadhiisan immoo hunda isaanii dhimma keenya arkuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu waa hunda online irra baasuun qabdaa fara'an maal jechuudha akkanni? Suusiyyee. Tura hordoftoota gaafadhume.
هاي كم درتنا نيرك خلي خنا ديفت ناس جتي hordoftoota kaayatu akkam jirtan fayyaa keessanii qaalawwan kabajamtoota ani waan khalee akkas baradheef dhiifama godhaa jechuun ani waan taasise min sirriitti taasise hin dhufa ulaan cufa ulaa banaa dhiisee dhufte lagibbi waan akkasitti farahaan baradheef waan biraatii miti jechuun ani farahaan hanqam takka kan jaaladhu isinuu ni beektan ana qofa osoo hin tahin isinuu ni beektanii ani farahaan baay'een jaaladha hedduu maleen jaaladha jechuun ani waan akkas godhadheef jaalala malee just jaalala qofa malee waan biraa waan dhimma biraa baalagummaa qabdu nama warri kuminti waan hin taane akka tabdan diidaa jira garuu ani just jaalala qofa jechuun kan hin farreedhaaf qabu waan biraatii miti garuu isin hayyi haa ta'u garuu ani farree hedduun jaaladha hedduun kabajaa waan akkas kalee akkas godhadheef yoo natti aartan dhiifama naa godhaa Sundura dhaabbateetan hono dhiifama isin gaafadha farree siyoon itti balleessee hono isin duratti dhiifama gaafadha farree ani isin balleessee dhiifama naa godhe annaa hordoftoota ani jechuun ammaan tana eegaan adaree dhaqee dhufee kana biqqaane badeetillee dhufee adareerraa garuu taasuma ittuma soo jirtan hanga ammaa fixanne adareerraa badeetiin dhufee garuu wanni dillisan maal jaalanuma qofa malee waan biraa takkii waan biraa qabaadde isarratti waan biraa yaade ani farahaan maallaqa qabamoo tujjaara moo maali haja jechuun waan micoon baala geedaa micoon waan biraa fedha maali wani fadhu ani dhimma biraa hin qabu just jaalala qofa kana keessa beeka maal taate lubbuu bakka ani jaalala qofa waan biraa isi yaadorra koomantii dhisi waan nama dilaatu waan taane hatabu jira wayita waan fadhina birreessanii amma dhimma keenya fitan nuti khafade namu barakka yaade hordoftoota keenya hundi keessan waan isin dhageema barreessu jirtanii baga barreessitan waan isin dhageema kan si jaaladhu ni beekta namu ni beeka kan waan adii jiru waan lafa jiru waan hundi jechuudha jaalalti siyaasute waan lafa jirtu jechuudha so that ani waan jaalala malee waan biraa farahaan raawwata kan barbaadu qarshii cabtu sumni irraa hin barbaadu jaalala qofaan sirraa barbaada farree khiyyaa itti malee si jaaladha Suziyana jaalata amma hordoftoota kiyya khaleessa agartanii jirtan iyyitee boochee dachii balleessite na darbitee kutte jechuudha micoolleen kadhattee dadhabdee micoon eegachiin naasuun kutte bilbilallee dawwalee kan kaastu micoon hagammaatti dhimma silaanaa fi mudimsallee micoon hin himne achumaan hafte jechuudha. Ede dawwaleetiin araarsee wajji haasee tasgabbeessee ede akkasin naa fudhatetti maaliif sus namni takka namni wal jaalatu jechuun jaalqiisa shakkii fi mamaan dhufnaan jaalalti badii beekti. An shakkii sirraa qabaadeetiin itti farree. No osoo na shakku baattee maaltu. Shakku ani ilaalna dhaggeeffadhu shakkii jaalala nama jaalatan tokko yoo shakkan dhugaan hin jaalatan jechuudha garuu ani shakkii osoo hin ta'in. No dhaabbadhu mee tasgabbaayisiifin wanni na aarsee dhimma isiin hubatti si barbaade jechuun anaafeeti wal jaalala nama tokko anaafeeti jechuun cinaa keeyyarraa uumamtee mi'ateenis cinaa keetirraa uumame garuu akkana isiin jechuun hubatti si barbaada dhimma biraatiif si barbaada jechuun ani bakka jechuun ani sammuun narra guddattee yaada isiin jechuudha. Hubattiin dhimma biraatiif si barbaada dhimmi si barbaaduuf hubaatii suuziin ilaallachiisuun an jette. Okay? Dhimma kun isin ilaallachiisu jaanii bakka ana ilaallachiisu. Amma bara hayyara kun qaba farree bakka ana ilaallachiisuun hubatti asuu hin dandeessan farree ani dhiifama si godheetiin jira ani illee yoon si balleessee dhiifama. Ani eegaan edesi bilbilaan si caqacaqee walla sa'a bilbila sa'a meeqan sa'a lamarraa osoo hin eegamne takkaa bilbila addunyaa akka edaatti miir akka silaa bilbila san jiru silaa isin waraabee bareeda ture wallaahi sagalee mana akkaan isuma tana tasgabbeessuuf jee akka hubattuuf jee sa'aatii meeqatti. Bakka sa'a meeqa olii dhaabee bilbilaan taasise jechuudha halkan edaa guutuu rabbi sodaadha. Akkasitti hafirtitti hubatte ilmi namaa tokko bakka yoo waliif hubachuun hin jiraanne yoo wallagoon hin jiraanne. Fayyaan siin dagaa murlubbu akkamitti akkana. Dhaggeeffadhu suustiya. Ati jechuun bara abbaa mana hiyyaati abbaa mana hiyyaa hin dhagee inni hin dhagaame farree. Osoo na dhageesse kaleessa imimmaan dila sammaaltu sirraa buusus. Imimmaan wani narraa buuse farhaan ani ni beekta ani jechuun fayyisam. Sirriitti hin jaaladde. No jaalachoo osoo hin ta'in ani bakka ani akka ijoollee itti baqayanne maal ni beekta fara ani jechuun jaalalaaf jee waan dila sana kan hin godhu jiraati giseen fi dhimma biraatiif si barbaachisan jirti siin jaaladha siin joo deemtu bakka. Salphumatti. Nama jaalatatti hinaafuun bakka jaati barjaarsi xiyyoon sitti hinaafee homaa rakkoo qaba. Ni hinaafa hinaafa xiyyanaan beektu. Siin jaaladha baay'een si jaaladha. Waan illee hedduu malee si jaaladha farree xiyyaa. Garuu gisee jaalalaan akkanatti qalbii takkaan kun cufti konfilima dhufee fi siin jaaladhaan dillee kun cufti bilbila sa'aatii lamarra ani daaseedha isii hubachiisuudhaaf waa dila kan garuu
nam takka dhimma takkaaf dhimma san keessa si laalachiisu hin jaamemi toobachuu qabdu. Seriously si laalachiisu hin jaani bara. Ganaafillee waan kana caa. Kan bakka dubbii sana dhiisi haasa maalii jaalaluma seenyaa naa yaani fadhu bakka cikichi maan jibbee rabbii keessatti. Cikichi si qofaa miti. Wallahi hordoftoota keenyallee cikichi teenya jibbee. Wallahi hordoftoonni keenyas maal fadhan? Bakka jaalala keenya fadhan nuti illee jaalaluma san wanna jiru qabna malee maali waan biraa cikichi fi kana nurraa adiis gaafara. Cikichi si fide bar anaa miti. Hin godhu haa irra booda dhiifama naa godhu isaan illee dhiifama naa godha. Malaalaa. Cikichi meena fide mee maal fide cikichi. Bakka amma booda cikichi nu jenneen dhiis gaafara jaalala malee. Amma hordoftoota keenya wallahi ayyaan bilbilallee kaasuddeeti ganamaan tan sa'aatii dhaabu qaammata ni mujjira baramma faraan lallaal faraan dhiisi hordoftoota keenya irra booda jaalala qofa just jaalalaa fi jaalala qofaan gammachuu qofaan barbaada waan biraa kan hin barbaadu hin jiru cikichi fi jinni hin dhaqqabadhu irra booda ani jechuun faree khayya jaalalaan nurraa tola jaalalaan nurraa bareeda malee lolee nurraa bareeda yeroo nuti qofallee qabannu yeroo jaalala keenya laayifii keenya bareeddu tana hordoftoota keenya kaameraa qabannee illee itti agarsiisnu bakka hiraaruma qofaa fi cinqi adda addaa qofaan asirra dhufu osoo hin taane laayifii bareeddu takkamee qalbii takkaan akka waliin dabarsinu barbaadan illee wallahi bakka cinqi bakka qalbii takkaan bakka nurraa dhisi nama takka illee wallahi jaalallee bakka ana jibbisiisin beekta ammoo waan takka tanii dubbadhu jira hordoftoota keenya ayyaan gara manta zaashan irratti bakka amiskoolii kiyya garteeti deebistee jechuudha naasuun bilbila kaasuu deemichoon sababa kiyyatti dabaan jettee addalleen baanuu ayyaan viidiyoo kan inni agartee yaada addalleen baanuu naaf isuusaa wanni fadheddan hin baasu garuutu gizee waan akkasii anis miira keessa galee aareen ture dantaasitti jeetiin ture na arsite maaliif dhimma hundaaf namni aaree bakka fiiguun qabu saniifin itti aaree ammoo ayyaan waan takka tanii sinjuu humaa bitii dhimma ittees bakka siifin himaa naan jettee jirte jechuudha.